Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha anolee global media irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Oduu guyyaa har'aa qabadhee kan isiniif dhiyaadhee kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti waa'ee hidhamtoota siyaasaa obbo Jawar Muhammad faa akkasuma Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Boorannaa Shamsaddiin Xaafaa erga nyaata lagatanii har'a guyyaa 12ffaa guyyaa 22ffaa lakkoofsisuu isaanii akkasuma immootu ABOn yeroo lammaffaaf siyaasa Itoophiyaa keessaa dhiibamaa jira jedhamu isaa fi oduu biyya alaa kan isinitti himnuta. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroon YouTube channel kennaa subscribe godhin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin dabarsa. Jawar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Boorannaa Shamsaddiin Xaafaa gootonni kunniin urgaa lagannaa nyaataa jalqabanii har'i guyyaa 22ffaa isaaniiti. Gootonni kunniin guyyaa 22 guutuu nyaata lagachuudhaan agabuu kan jiran yoo ta'u kun hundi mirgi uummata kennaa aangaa kabajamutti nuti nyaata hin nyaannu mootummaan kennaa gaafii kennaa ganuuf deebisutti haga bilisaan mana hidhaa kana keessaa gadi nu dhiisutti nyaata hin nyaannu osoo nuti jirru osoo jaan agarru uummanni Oromoo salphatee arguu caalaa du'aa filannaa kanaafuu beelaan uf ajjeesutu irra nu wayya jechuudhaan nyaata ergaa didanii guyyaa 22 lakkoofsisuu isaanii ni beekama. Hidhamtoota kanneen keessaa warri akka Dajanee Xaafaa Shamsaddiin Xaafaa beelaan kufanii lafa dha'uun isaaniitis ni yaadatama. Warra akka Baqqalaa Garbaa mootuu guyyaa 3 dura akka malee dhukkubsachuudhaan isaan kunniin mana yaalaa dhuunfaatti akka yaalamaniif ajaja mana murtii bu'uuraa godhachuudhaan warri fi maatii fi doktoroonni dhuunfaa isaanii yaalii taasisanis mootummaan mana yaalaa dhuunfaatti akka hin yaalamne dhiibbaa irratti gochuudhaan ajaja mana murtiitis tarkaanfateetii jira. Gurmuun abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo waajjira pirezidantii mana murtii federaalaa fi mana murtii olaanaa dhaddachaa yakka lidataa guyyaa har'aa ol iyyannoo dhiyeeffachuu isaanii abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baay'isaa himan. Manni amala sirreessaa Qaallitti waajjira abbaa alangaa federaalaan ajaje jechuun ajaja mana murtii kabajuu dhabuusaa ilaalchisee ol iyyannoo mana murtii olaanaa dhaddachaa yakka lidataa guyyaa har'aa gurmuun abukaatoo dhiyeeffataniiti jiru. Ol iyyannoon abukaatonni dhiyeeffatan kun gidduu galeeffachuudhaan manni murtii olaanoo dhaddachaa yakka lidataa guyyaa har'aa gurmuun abukaatotaa dhiyeeffataniiti jiru. Oliyyannoon abukaatonni dhiyeeffatan kun gidduu galeeffachaa mana murtii olaanoo dhaddachaa mana murtii olaanoo dhaddachaa yakka lidataa murtii 3 dabarsee jira. Dabalataanis murtii amala sirreessaa manni amala sirreessaa Qaallitti gurraandhala 11 ganama sa'a 2 fi walakkaa irratti dhiyaachuun sababa ajaja mana murtii kabajuu dhabeef deebii akka kennu manni murtichaa ajajee jira. Gama biraatiin manni murtii waliigalaa federaalaa ol iyyannoo abbaan alangaa mirga akkamii dhuunfaan yaalamuu hidhamtoota mana murtii olaanoo murteessee falmuun dhiyeeffatan gidduu galeeffachuun borga nama sa'a 3 irratti obbo Jawar Muhammad obbo Baqqalaa Garbaa obbo Hamzaa Adaanaa fi Dajanee Xaafaa mana murtii waliigala federaalaatti dhiyaachuun falmii akka gaggeeffamu waameetii jira. Kanaaf borga nama Jawar Muhammad faan mana murtiitti ni dhiyaatu jedhameetii eegama. Haala isaan mana murtiitti dhiyaataniitiin waan falmii kanarratti yaada isaan kennan faana buufnee akkuma baratame kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin ABOn yeroo lammaffaaf siyaasa Itoophiyaa keessaa dhiibamaa jira jedhame. Addi bilisummaa Oromoo ministeera muummee Abiy Ahmed bara 2018 gara aangootti dhufuu hordofuun gara biyyaatti deebi'uun karaa nagaatiin siyaasaa keessatti hirmaachuu akka jiru hima. bara 1973 qabsaa'uun qabsoo hidhannoo erga eegalee kan himamu ABOn qabsoo hidhannoo mootummaa dargii fonqolchuuf taasifame keessa qooda qabaachuu qondaallonni dhaabichaa ni dubbatu.
Kufaatii dargii booda paartileen siyaasaa kun waliin ta'uun mootummaa ce'umsaa hundaa'e keessatti qooda fudhachaa kan ture. Dhaabichi shiraa siyaasa TPLF irratti raawwateen mootummaa ce'umsaa keessaa akka bahu dirqamuun gara qabsoo hidhannootti deebi'uu himu hooggantoonni dhaabichaa. Bara kurnee lama ol booda jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufee hordofee muummeen ministeera Abiy Ahmed gara aangootti dhufuun booda gara biyyaatti deebi'e. Haa ta'u malee gara biyyaa deebi'ee osoma baay'ee hin turin dhaabichi mootummaa waliin atakaroo siyaasaa keessa seene. Hayyudureen ABO obbo Daawud Ibsaa dhiibbaan amma mootummaa dhaabicharraan gahaa jiru kan bara chaartaraa sana waliin wal fakkaata jechuun dubbatan. Bara 1992 yeroo chaartarii sana sochii ABOn Oromiyaa fi siyaasa biyyichaa keessatti gochaa ture ilaaluun TPLF olaantummaa humna waraanaa fi siyaasa harka isaa galfachuun tarkaanfii gurguddoo irratti fudhatee jedhan obbo Daawud. Hoggansi hidhuu fi doorsisuu humna waraanaa dhaabichaa aleeluu xumuraa irratti ammoo waajjira muummee dhaabichaa saamsuun hanga dhaabichaa biyyaa bahutti dhaqqabsiisuu dubbatan. Itti aansee ammoo hanga Addawaa'in aangoorra turetti dhaabichi tarree shororkeessitoota keessaa akka galu taasifamee jiru. ABOn ergaa ministeera muummee Dr. Abiy bara 2008 gara aangootti dhufaniin as dhaabota siyaasaa biyya ambaa irraa gara biyyaatti galuun karaa nagahaa sochii siyaasaa akka taasisan affeeraman keessaa isa tokko. Pirezidaantiin duraanii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi ministeerri Ajaalaa duraanii Dr. Warqinaa Gabayyoo hagayya bara 2018 Eertiraa magaalaa Asmaraatti imaluun duree ABO obbo Daawud Ibsaa fi jila isaanii waliin mul'atan. Imala isaaniin guyyoota lamaan dursee immoo Paarlamaa Itoophiyaa ABO fi dhaabbilee kan galmee shororkeessummaa irraa haqe. Haaluma waliigaltee mootummaa waliin taasifameenis ABOn waraana isaa Eertiraa ture 1,300 ta'u mootummaa Itoophiyaatti kennuun hoggansi dhaabichaas waggoota 25 booda gara biyyaatti gale. Haa ta'u malee osoo olee hin bubbulin ABO fi mootummaan Itoophiyaa quba walitti qabuu jalqaban. Ammatti hoggansii fi miseensonni dhaaba kanaa hedduun hidhamuun filannoof qophaa'uun rakkoo akka itti ta'e himu obbo Daawud. Filannoo irraa nu dhiibaa jiru. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa marsaa jaffaa bara darbee gaggeeffamee ture gaggeeffamuuf ture sababa COVID-19 dabarsitee caamsaa dhufu gaggeessuudhaaf akka jirtu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisuun isaa ni yaadatama. Ergaa bara 1992 as ABOn filannoo irratti hirmaachuuf qophii yoo taasisu kun kan jalqabaati. Haa ta'u malee miseensonnii fi hoggansi hedduun jalaa hidhamuun wal qabatee hirmaannaa filannoo kanaa ilaalchisee yaaddoo akka qaban obbo Daawud dubbatu. Akkuma biyyatti gallee kaasee akka hin galmoofne danqaa guddatu ture iyyataa galfanne waggaa tokko booda waraqaa ragaa argannes jedhu. Sochii siyaasaa nagaa gochuun hin dandeenye hidhaa hooggantootaa fi miseensota akkasumas waajjira cufamuun itti fufee kanuma keessa taa'uun kora gaggeeffame ulaagaa barbaachisu guunne kan galmoofne jedhan obbo Daawud. Hoogganoonni dhaabichaa ol aanoo fi kan godinaalee 178 ta'an hidhamuu dubbatan. Waajjira isaanii muummee kan gullallee argamu erga waxabajjii 25 bara 2020 kaasee poolisiin cufamee eegamaa jiraachuu himan. Haaluma gabaasaa of harkaa qabaniin godinaalee hanga aanaaleetti waajjiraaleen dhaabichaa 103 cufamuu isaanii himu obbo Daawud. Filannoo bara kana irratti hirmaachuu waan kana guutamuu qabu. Tokko waajjirri keenya cufamee hundi banamuu qaba. Lammaffaa hoogganootni deeggartoonni fi miseensonni keenya gita hojii adda addaa irra turan hiikamuu qabu jedhan. Gaafii yoo ulaagaalee kunneen guutamuu baatan filannicharraa hafuu dandeessu jedhamee gaafatameef jechuun dhiyaateefis obbo Daawud yoo didan miseensotaa fi uummata mariisisuun yeroo sana murteessina jedhaniiti jiru. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon gama kanaan qabannee isiniif dhiyaannee kanuma. Odeeffannoo gama biyya alaatirraa isiniif finne tokkoon immootu Feesbuukiin Awustiraaliyaatti oduu akka hin qoodamneef hin mul'anne uggure.
Feesbuukii fayyadamtoota isaa Awustiraaliyaa qabiyyee oduu akka hin qoonnee fi hin argine ugguruu yaaddoo odeeffannoo bu'uuraa argachuu uumeera. Lammiileen Awustiraaliyaa kamisaa ganama gaafa ka'an marsariitiiwwan oduu addunyaa fi biyya keessaa Feesbuuk irra hin jiran ture. Fuulli Feesbuukii wiirtuulee fayyaa mootummaa tajaajila hatattamaa fi kaanillee ugguramanii turan. Kanaaf boodarraa dhaabbatichi dogongoraan jedheetii jira. Mootummaan Awustiraaliyaa uggurriin kun amanamummaa Feesbuukii gaafii keessa galcha jedha. Warreen Awustiraaliyaa jala jiranis qabiyyeewwan achi maxxanfaman dubbisuu hin danda'an. Tarkaanfiin kun seera wiixinee Awustiraaliyaan dhaabbotii teeknooloojii qabiyyee oduudhaaf kan kaffalan jedhuuf deebii kennameedha. Dhaabotiin kunneen akka Googlii, Feesbuukii, sarchii fi hojmaata intarneetii hin deeggaruu akka malee nu adabee jedhan. Mootummaan Awustiraaliyaa seerichi raggaasisuu akka itti fufu hime. Gaafa roobis bakka bu'oota uummataan ragga'e. Feesbuukiin kun maqaa gaarii isaaf maal jechuu akka ta'e itti yaaduu qaba jechuun ministeera komishinii biyyattii Paul Feejer ABC'tti himan. Tarkaanfiin Feesbuukii kun Googleen dhaabbata oduu riippoort Mordochiidhaaf nan kaffala erga jedheen booda kan dhagahame. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon irraaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee gola gaduutti nagaan nuuf tura. Waliif Internaashinaal Kaargoo ilmaan Oromoo biyya Ijiptii fi guutuu addunyaa keessa jirtan hundi keessumaayyuu kanneen biyyoota Arabaa keessa jiraattan barbaree, daa'ima, dhadhaa, faaya aadaa fi meeshaalee gosa barbaadanii biyyarraa fidachuu fi gara biyyaa erguu yoo barbaaddan haalli mijataan jiraachuu aaga isin dhageessifna. Waliif Internaashinaal Kaargoon tajaajila amanamaa fi qulqullina qabuun gatii madaalawaa taheen meeshaa gosa barbaadanii guyyoota 3 hanga 7 keessatti biyya keessanitti hanga maatii keessanii deemee maatii keessan biraan isiniif dhaqqabsiisa. Maarree koottaa irraa fayyadama. Teessoon kenna biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo maadii daandii Ahmad Zakii shaaraa tuutaa irratti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif duwwaa 20 11 47 duwwaa 1 50 35 yookaan duwwaa 20 11 57 83 39 33 haloo jechuu dandeettu. Waliif Internaashinaal Kaargoo.